Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii jireenya waan hunda caala waan ta'eef nagaanis ilma namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Maatii keessaniif jireenya keessan hundumaaf nagaan akka ta'u hawwii kooti. Mi'arra ergaa tokko namoota leenjiidhaaf galmaanii achumaan badaniif dabarsuu dhufee ji'a darbe keessa yoo xinnaate namoota 2,500 ol galmeessuu danda'ee jira leenjiidhaaf jechuudha. Kanneen keessaa namoota 500 caalaa namni leenjii fudhatee hin jiru. Warri kaan hin mijanneef ta'uu mala yookaan haala tokko tokkotu rakkisee ta'uu mala. Ergaa dabarsuuf hin dhufee galmooftanii bu'aa isin argattan homtuu hin jiru. Wanti barbaachisaan maanni leenjifamuudha. Leenjiin nuyi kenninu leenjii qophii sammuuti. Bizineesii hojjechuudhaaf namni tokko hagam qalbii isaa qopheesse yookaan immoo maayindii seetiin nama tokko bizineesiidhaaf hammam banaadha waan jedhu irratti ergasii booda immoo akkaataa itti nama waliin hojjetan qofaa osoo hin taane nama waliin hojjechuun akkamitti danda'amu irratti ni kennina. Dhumarratti waan isin hojjettan isin leenjitu. Leenjii isin hanga yeroo ammaatti beektan leenjitanii saartifikeeta fudhattanii deemuudha. Nu bira garuu saartifikeeta miti kan jiru. Nu bira kan jiru saartifikeeta osoo hin taane gara hojiitti darbuudha. Namoonni baay'een hojjetanii jireenya isaanii jijjiiraniiru. Nu bira egaa hojiidha wanti jiru. Oduu osoo hin taane hojiidha. Hojiin immoo gatii nama kaffalchiisa. Hojiin immoo yeroo kennuu nama gaafata. Hojiin immoo beekumsa barbaada. Malee calluma jettee waan itti galtee waa ta'e ammaarrattee baatu miti jechuudha. Kanaafi namoonni galmooftanii achumaan baddan kutaa leenjii fudhadhaa. Ani viidiyoo asinii kaa'eeraa asuma viidiyoo kana duuba akkamiin gara mana kiyya seentanii bakka leenjii sana argachuu akka dandeessan viidiyoo kana duubatti ni argattu. Warri galmooftanii achumaan barachuu barbaaddanis viidiyoon sun akkaataa isin itti galmooftan karaa isin agarsiisa. Kanaafi garuma viidiyootti isin dabarsa. Namni baay'een hojii onlaayinii kana hojjechuudhaaf ni karoorsa. Garuu hojii onlaayinii dhugaa waan dhabuuf iskaamii fi sobduu waan itti baay'attuu fi akka itti hojjetu dhabee rakkata. Kanaaf irraa hojii onlaayinii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Hojiin kun dhugaadha. Gara dhumaarratti ragaa guutuu isinitti agarsiisa. Hojjettanii jennaan dhumarraa qarshii keessaa baafachuun salphaadha. Akkamitti akka galmooftanii fi akkamitti hojii kanatti milkaa'uu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hojii kana hojjechuu warri barbaadan kallattiidhaan na hordofaa. Jalqaba irratti gara Play Store keessanii deemtu. Bakka search gootanii waa barreessuu dandeessanitti waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Pop Life jettanii barreeffattu. Pop Life jettanii gaa barreessitan Pop Life in Itoophiyaa kan jedhu isinii fida. Isa sana gadi buufattu. Yoo in Itoophiyaa kan jedhu hin dhumne ta'es calliftanii Pop Life irratti search gootu jechuudha. Kana booda install gootu. Amma 97 irra ga'eera. 100 yeroo ta'u install godhee xumureera jechuudha. Open kan jettu kanatti buutu. Open kan jettu kanatti buutu. Notification turn on godhee jedha yoo barbaadan X gootu. Akaawuntii adda addaa fakkeenyaaf Facebookiidhaan login godhi jedha. Googiliidhaan login godhi jedha. Login with Google. Googiliidhaan login goona. Accept goona. Emailii keenya gadi tarreessa 2 3 4 5 qabna yoo ta'e amma sana gadi tarreessa. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa irratti hin bu'aa jechuudha. Tolaa irratti yeroo hin bu'u maal jedhaa? By continuing, Google will share your name, email address in the profile picture with Popo Live jedhee isinii fida. Agree and sharing godha. Amma profile picture asumaan filadha.
ittaansee profile picturein kun erga galee booda maqaa naa kaa'eeraniyyuu bara dhalootaa kana miti yoo ta'e bara dhalootaa nan jijjiira. Bara dhalootaa nan jijjiira. Fakkeenyaaf bari dhaloota koo 2002 yoo ta'e yookaan immoo 2001 yoo ta'e 2001 ji'a lammaffaa guyyaa 12ffaa jedhee konfirmi godha. Konfirmi ergan godhee booda Itoophiyaa naa fidee jira. Fiimeliidha moo meeliidha kan jedhu amma fakkeenyaaf fiimeliidhaan haa galchu. Fiimelii fakkeenyaaf fiimeli ergan jedhee booda gajallaa kanatti kunoo interzee inviter ID jedha. Inviter ID galcheedha. 45 96 45 96 98 39 ID koo gashitu. ID koo gashitu. ID kana gashuun kan isin barbaachise immaa inni anatu isin qajeelcha waan ta'eef asumaan kallattiidhaan follow akkana gootaniif. Follow nan gootan yoo ta'e tarii iddoo biraa dhattanii rakkachuu dandeessu waan ta'eef kallattiidhaan follow na gochuuf ID koo galchitu sana booda submit gootu jechuudha. Isa booda login hedheetu login coinii 100 siin jedha receive goota kunoo ishee kana jechuudha. Receive goota confirm goota coinii fudhachuu jalqabdeetta jechuudha. Amma gara goodaa kanatti ayikanoota 5 argitu. Ayikanoonni kunneen baay'ee isin fayyadu waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdanii. Halluu diimaan profaayilii keessan irratti mul'ata. Kana jechuun maal jedhaa? Your profile currently is 60% completed jedheeti polish up and making friends easier jedha. Waan xumuriin jirtu xumurii jechuu isaati waan ta'eef iddoo sana gadi tuttu. Iddoo qa'ii sana yeroo gadi tuttanii suura keessan isinii fidaa, maqaa keessan isinii fidaa, maqaa keessan gajjallaa maaltu jira? Self introduction kan jedhu jira laasa kana. Self introduction kan jedhu kana jira. Self introduction keessa galtu worker jettanii barreessuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo barbaaddan worker jettu, yoo barbaaddan cleaver jettu, yoo barbaaddan agent jettu. Save jettu. Save. Amma self introduction barreessitaniittu jechuudha. Workeridha hojiin hojjedha jechuudha. Inni itti aanu taagiidha kun oolaa taagii kan jettu kana. Taagii kan jettu kana filachuu qabdu taagii kanatti buutu. Yoo barbaaddan hunda isaa filachuu dandeessu, yoo barbaaddan immoo tokko qofa filattanii fakkeenyaaf occupationiin kiyya teacheridha barsiisaadha miti. Isuma filadhee save yoon godhee xumurameera. Yeroo isin amma gara profaayilii keessanitti deebitan qa'iin sun hin jiru jechuudha. Halluun diimaan sun hin jiru jechuudha. Erga kana xumurtanii booda hojii lamatti isin hafa ammallee. Hojii lamatti isin hafa. Jalqabarratti maal gootu? My agency kan jedhu. My agency keessa seentanii ID koo barreeffachuu keessan check gootu. ID kiyya barreeffadhaa asitti. 45 96 98 39 jettanii yeroo isin barreessitan maqaa koo isinii fidaa. Gajjallaa please enter agent's ID kan jedhu jira. Isatti yeroo isin buutan reminderii isinii fidaa confirm gootu. Congratulation kan jedhu argitu. As yeroo geessan iftanii keessaa baatu. Amma immoo AOT galtu. AOT kan jettu kana galtu. AOT kana yeroo galtan waan lama isinitti agarsiisa. Akkuma sagadasii keessatti ilaaltan waan lama argitu. Ni jalqabaa face authenticationidha. Face authenticationin kun isa duraarraa jijjiirameera. Argitanii takkaadhumaan bakka kana fidaa start certificate kan jettu kanatti yeroo isin buutan kaameraa isinii banaa. As keessa kunoo kana keessa fuula keessan galchuudha. Sekeendii 8tti fudhata kana keessa fuula keessan galchitu. Face authentication kennummaa barbaachisee abbaan qabeenyummaa yookaan real person ta'uun kee kan ittiin beekamu. Nama sirrii ta'uun kee. Rehobotiidhaaf hin kaffalu pilaatfoormiin kun. Yoo real personii miti ta'ee face authentication kennuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha kun kan inni maal jedhu jechuudha. Inni biraa bilbila keessan baay'ee gootu. Isa booda
xumurameera sun jechaadha. Amma ofii koo kana dura feessaa authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen bind phone kan jedhu sana keessatti nextedha. Asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan. Next yeroo isin jettan suura cittuu wayiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sana karaa gadiirraanii drag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun sochooti. Seen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhattee bakka isheen galuun irra jiru sana dhattanii duuchitu jechuudha qaawwa sana. Yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufaa. Successful isiniin jedha. Koodiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo koodiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaaf. Isa booda nextin jedha. Amma lachansaayyuu xumurameera jechuudha. Innoli immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu email keessan itti dabaltu. Email keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufaa. Suura cittuutti isinii dhufaa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii koodiin isinii dhufaa sana galchitu jechaadha. Amma garuu kanan isin agarsiisu akkamitti gara mana koo akka seentan akkamitti gara bakka ani jiru paartii kiyyarraa akka seentanii isinitti agarsiisa. Bakka isinitti leenjii fudhattantu jira. Bakka leenjii keessanii sana sirriitti hubachuudhaa fi ishee tokkoffaa kana yookaan ishee lammaffaa kana tuttuu ishee lammaffaa kana tuttuu paartii kan jettutti isin geessiti. Paartii kiyya seenuudha isin kan isin barbaadda waan ta'eef jalqaba irra keessaa bakka itti seerchi gochuu dandeessantu kunoo isin jiraddana. Seerchi gochuudhaaf jalqaba isa gadii kana erga tuttanii booda bakka seerchii kana tuttu gubbaarraa lafatti waa barreessan isinii fida. ID koo barreessitu 45 96 98 39 jettanii barreessitu jechuudha. Gara gadii kana dhuftanii seerchi gootu. Erga seerchi gootanii booda maqaa kooti isinii dhufa. Maqaa koo argitanii maqaa kooti isinii dhufa kun profaayilii kiyyadha. Profaayilii kana gadi tuttu. Profaayilii kana yeroo gadi tuttanii sadarkaan irra jiru maal akkan hojjedhu isinii fida jechuudha. Gara gadii kana following kan jettu kana argitu following kana tuttuu jechuudha. Follow na gootanii amma egaa follow erga na gootanii na argachuun salphaadha baay'ee. Na argachuun salphaadha. Gubbaarraan ishee kanaan duuba deebitu. Ishee kanaan duuba deebitu ammallee kunoo ishee kanaan duuba deebitu. Ergasii booda bakkuma silaatti buutu. Bakkuma silaa isa gadii kanatti buutu. Yeroo kana gubbaarra paartii kan jedhu jira. Paartii ittaanii following kan jedhu jira. Following argitanii following kan jedhu sana tuttuu jechuudha. Argitanii anatu jira jechuudha ma following keessan jala. Yoo na tuttan kallattiidhaan bakka paartii kiyya seentan. Yeroo isin bakka kana dhuftanii waa isinitti hima. Maal isiniin jedhaa gurraachesseetu bakka kana giiftiitu jira. Nami giiftii namaa kennaa akkasidha jedheetu jira. Giiftii sana tuqii isin jedhaa. 100 sila isinii kenneera miti isa darbadhu jedheetinni si shaakalchiisuu fi akkamitti akkati giiftii namaa ergitu waan ta'eef itti buuta rakkina hin qabu. Itti buuta. Giiftii kennuu barteetta jechuudha amma. Giiftii kennuu fudhachuu barteetta. Amma immoo maal goota sitti fakkaatee paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Teessuma duwwaa yerootti gadi tuttuu alloo si gaafata. Amma kan inni kun hin seene sababni isaa waan inni qaqqabaa waliif seene garuu si maal si gaafachuu danda'a? Allocation si gaafachuu danda'a. Alloo godhii insufficientidha siin jedha yerootti qubaan gadi tuttu. Insufficient siin jedha yerootti itti buutu alloo godhi siin jedha alloo gootee seentaa jechuudha. Inni kan biraan amma koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisuuf dhufeen. Koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa ilaa booksiin isheen kun treasure box jedhamti. Gubbaa irratti kan isinii kennamte kun kan dhuunfaa keessanitti pilaatfoormichi isinii kennudha. Treasure box jedhamti kun.
kun gadi lakkooftee gaafa isheenii shaniin gadi lakkooftii 0 gaafa isheen taatu 0 yeroo isheen taatu xuxxu. Kooyinii isinii laatti jechuudha as keessaa. Kooyinii isinii laatti. Inni lammaffaa immoo faayirewoorkii kan jedhamu laakunoo gajjallaa kanatti dhufee jira argitanii. Faayirewoorkii kana xuxxanii duukaa deemtu. Yeroo isin faayirewoorkii kana xuxxan mana namaatti isin geessiti as keessaa isin baaftee. Mana nama sana dhaqxanii daqiiqaa 2 teessuu daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2 yeroo teessaniin dhukaa'a. Tiniin sun amma geesseen isin agarsiisee deebi'a. Ilaa kunoo mana nama sanaa dhanne ilaala. Nama kanadha kan gadhiiseeru argitanii. Nama kanadha kan gadhiiseeru mana isaa jirra amma. Mana isaa jirra. Amma egaa namni kun kooyinii 50,000 vaayiraalii bitate. Kanaaf biyya isaa keessatti tokkoffaarra jira namni kun. Tokkoffaarra jira argitanii gubbaarraa nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Kaan immoo kennaa kennuu fi argitanii akka kanattiin namni kuni kooyinii 50,000 nama amma kana mana isaatti waame jechuudha. As keessa dhuftanii daqiiqaa 2 teessu daqiiqaa richiitiitu dho'a. Richiitiin dho'eera taanaan isinii gahaa keessan argattaniittu jechuudha. Kanatti aansuudhaan dubartoonni akkamitti laayifii galuu waan jedhu immoo isinittan agarsiisa. Dubartoonni keessumaa galmee xumuranii yeroo laayifii galuuf ka'an akkamitti laayifii isaanii akka galuu danda'an isinitti agarsiisa. Jalqaba akkuma isinitti dubbadde aayikanoota gara gadii jirtu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Isheen jalqabaa kun, isheen tokkoffaa kun laayifiitti geessiti. Isheen lammaffaa kun paartiitti geessiti. Isheen sadaffaa kun waa poosti gochuudha. Isheen arfaffaa kun meesejii dubbisuufi. Isheen shanaffaa kun gara piroofaayilii keessanii deemuufi. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Amma egaa dubartoonni yeroo laayifii galan rakkatu yeroo baay'ee waan ta'eef isaan agarsiisuuf jechuudha. Ilaa ishee jalqabaa kanatti bu'u. Ishee jalqabaa kanatti yeroo bu'anii gamanaa dhufteetu laayif kan jettu kun jirti addana laa argitanii asitti dhufti laayif kan jettu kun. Laayif kan jettu kun asitti dhufti ishee diimtuu sana xuxxu jechuudha. Laayif ishee jettu sana xuxxu. Bakka isinitti waa barreessitan isiniif fida. Isan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Yeroo isin ishee kana xuxxan isinii banama. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Bakki kun duwwaadha kan keessan. Bakki kun duwwaadha. Maal gootu sooloo istiriim jettanii barreessitu. Sooloo istiriim jettanii barreessitu. Sooloo istiriim jettanii barreessuun tamsaasa dhuunfaadha kan isin gootan waan ta'eefi argitanii amma cover fotoon keessan iddoo kana kan inni jiraatu. Suuraa ofii keessanii galchitu kana. Achi immoo isin chaatingii filattu. Chaatingii kana qubumaan tuttu jechuudha akkana gootanii. Hankoo amma chaatingii irra miti kan inni jiru. Make friend irraa isiniif garuu chaatingii irra kan inni ta'uu qabu. Isa booda gara gajjallaa kana go live kan jedhu jira kunuudha. Go live tuttuun bu'in irra teessanii ennaan callisee dhumati lakkaa malee callisee dhumasin ilaala malee viidiyoon hojjetamaa hin jiru jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjettan immoo fuulli keessan sirriitti akkasitti mul'achuu qaba. Go live jettanii sa'aatii 3 live streamii hojjettu jechuudha. Sa'aatii 3 fi viidiyoo hojjettu. Seerota isin ittiin viidiyoo hojjettanii torbatu jira. Torban isaanii isinitti hima. Inni tokkoffaan fuulli keessan viidiyoo fuulduraa akka itti ka'uun qabu fuuldura taa'uu qabdu jechuudha. Fuuldura taa'uu qabdu. Ka'ichuun fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Pirootokoolii sirrii eeggachuu qabdu. Pirootokoolii jechuun uffanni keessan sirriitti uffatamuu qaba. Harmi keessan mul'achuu hin qabu. Inni lammaffaan bilbilli keessan ol galagaleeti kan inni kaa'amuu qabu. Akkana gootanii dalga galagalchuu hin dandeessanii. Fuuldura akkasitti keessoo harkaan qabattanii osoo hin taane girgiddaa wayitti hirkifattaniitu kaa'attu. Inni sadaffaan neetwoorkii gaarii qabaachuu qabdu. Neetwoorkii baadii kan jedhu isinirratti dhufuu hin qabu. Inni sadaffaan ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Dimimmisa ta'uu hin qabu jechuudha. Fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Inni shanaffaani
utuu isin viidiyoo kana hojjetaa jirtanii namni yoo si waame duraa kaatanii deemuu dandeessan akkasitti girgiddaa waraabuu hin qabu jechaadha. Cuftanii baatu malee callistanii utuu viidiyoo waraabuu dhiistanii deemtanii isin adabaa jechuudha yoo akkana gootan. Inni ittaanu inni ja'affaanii namni biraa dhufee asiin isin biratti mul'achuu hin qabu. Isin biratti mul'achuu hin qabu. Viidiyoon keessan qulqullinaan waraabamuu qabaa qofaa keessan kan isin taa'uu qabdani. Inni torbaffaan asirra taa'anii nama arrabsuun sirrii miti. Gabaabsanii irra isinii deebi'a. Inni tokkoffaan pirootokoolii keessan eeddanii taa'uu qabdu. Uffata sirrii uffachuu qabdu. Neetwoorkiin keessan gaarii ta'uu qabaa. Isa lammaffaadha. Ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Bilbilli keessan istaandii sirriirra taa'uu qabaa. Sarfaffaadha. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo waraabaa jirtanii yoo namni isin waame biraa kaatanii deemuu hin qabdanii. Yoo deemuun keessan dirqama ta'e immoo cuftanii keessaa baatanii boodatti deebitu. Inni ja'affaa namni biraa fuulaan dhufee isin bira galuu hin qabu viidiyoo irratti jechuudha. Inni torbaffaan nama arrabsuun asirra taa'anii hin danda'amu. Beeksisa garaagaraa beeksisuun hin danda'amu. Golaa ifettanii itti fuftu seera kana eeguun dirqama ta'a jechuudha. Erga viidiyoo sana hojjettanii xumurtanii viidiyoo sa'aatii 3 sa'aatii 1 yeroo tokko sa'aatii 2 yeroo tokko yeroo teessan sa'aatii 3tti riwaardii ana keessa galtanii itti fudhattu. Riwaardii keessa galtanii badhaasa keessan fudhattu. Fakkeenyaaf riwaardii keessa yeroo galtanii laayif kan jedhu ana biraa riigulaar jedha isin biraa laayif jedha. Laayifii keessa galtanii risiif gootanii fudhachuu qabdu. Meebii 10,000 fudhachuu dandeessu, 20,000 fudhachuu dandeessu, poointii 30,000 fudhachuu dandeessu. Namoonni baay'een hojjetanii xumuranii tutuun fudhatin hafu kanaafanii gurra isin buusuu barbaade yeroo hojjettanii xumurtan riwaardii keessa galtanii fudhattu jechuudha. Egaa walumaa gala akkatti poointii argatan isinitti agarsiisee jira. Akkatti poointii fudhatan isinitti agarsiisee jira. Yeroo gaarii qabaadha.